Eessa jira abbaan kee? Caffee. Maatiin kee gooftaa qabu iyyuu? Waaqayyo akkasnaan jedhe. Maatii kee hin dhaaltaa hin boojitanaan jedhe. Ameen. Ameen jedhe. Ameen. Mee nan dhaala jedhe. Nan dhaala. Nan booji'a jedhe. Nan booji'a. Siin maatiin kee sin barbaadan sin jaallatanis. Sababati gara gooftaa dhufteef. Har'a waaqayyo akkasnaan jedhe bojuu guddaan siif kennanaan jedhe. Ameen. Min boojitadhe waaqayyo. Ameen. Abbaan kee jiraa lubbuudhaan? Jira. Naggasa. Abbaa kooti. Eewu. Naggasa. Ayyaantuun eenyuudha? Haadha kooti. Haadha keeti. Na dhaggeeffadhu. Asaffaan maal keeti? Obboleessa kooti. Obboleessa keeti. Waaqayyo sababa keetiif isaaniin du'a jalaa baaseera. Ameen. Habtaamuun maal keeti? Obboleessa kooti. Waaqayyo du'aaf humna du'aa mana keessan irraa dha'eera. Ameen. Mana foonii yookaan mana qalii yookaan mana nyaataa kan qabu ture eenyuudha? Ana. Ana. Akkam ta'e jiraa? Hin jiru. Hin jiru. Hin dhaabdee? Maal ta'e? Hin kasarte. Har'a waaqayyo gooftaan na dhaggeeffadhu. Waggaa har'aa isumatti deebitee balbala isumatti deebitee bantaa waaqayyo nama guddaa nama dinqifataaf sooressa beekamaan si godhanaan jedhee. Ameen.